Nagaan siniif haa baay'atu akkam jirtu obboloota kiyyaa fayyaa keessanii nagaadha waaqayyo abbaa nagaa keenya galanni isaaf haa baay'atu kinoo boqonnaa 11 irra geenye jirra barumsa keenya har'a boqonnaa 11 seera keessa deebi boqonnaa 11 keessatti ammas wanti nuti irra deebineetu arginu Museen irra deddeebi'ee abboommi waaqayyo isatti kennee saba kanatti kennee jedhe irra deddeebi'eetu gorsuu isaati kan nuti arginu wantoota wal fakkaataa irratti xiyyeeffannoodhaan irra deddeebi'eetu saba kana akka isaan abboommi waaqayyo hin daganne biyyatti deemaa jiran kana keessatti ijoollee isaaniitti akka dabarsaniitoo himani waaqayyoli tolfamaa warra kana'aanota warra ollaa isaanii irraa akka fagaatan irra deddeebi'ee irraa dhorkuu isaa argaati turre ammas irra deddeebineetu argaa jirra. Ammas boqonnaa 11 kana keessatti waaqayyo isaanii jaalachuu akka qabanii seera abboommi waaqayyo isaaniif kenne heeganii waan waaqayyo isaan gaggeesse qofa dhaggeeffatanii isaaf akka jiraatan ijoollee isaanii abboommi waaqayyo waan waaqayyo isaan keessa dabarse gargaarsa waaqayyo isaan gargaare gargaarsa waaqayyo hirree jabaadhaan biyya Gibxii biyya garbummaa waggaa 400 ol keessa jiraatan keessaa isaan baase hundumaa akka isaanitti himani isaanitti hima boqonnaa 11 kana keessattis akkuma kana itti seenneetoo ani dubbisee ittiin jira guutummaa boqonnaa kana isaan ani dubbise yaadaan itti seenaa dhaggeeffadhaati. Gaaffii as keessaa baheemmoo gaaffii akkuma boqonnaa 10 darbe irratti gaaffii baafameetoo gaaffii irratti hojjenne ammas immoo boqonnaa 11 kana keessatti yoo xiyyeeffannoodhaan dhaggeeffattan gaaffii ba'e kana gaaffii salphaadha akkuma nuuf galuuf kan hojjetamedha gaaffii isaa isa deebisuuti dandeessu eebbifama waaqayyo sinaa heebbisuu dhaggeeffadhaa yaadaan dhaggeeffadhaa ta'u deebii kana deebisaa dubbii sagalee waaqayyo baradhaa dubbii sagalee waaqayyo minyeeffadhaa waan hundumaa caala seera waaqayyo ayyaana waaqayyo maal namarraa barbaada waaqayyo maal namatti himaati ture arra maalurraa barbaada isa jedhu yaada keenya keessatti yaadne yoo yaada keenya kanaaf baafne yoo kanatti gatii baasne jireenya keenya keessatti illee wantoota itti milkaa'uutiin dandeenya wantoota nu rakkisu waaqayyo nuuf salphisa isa waaqayyo dursee nurraa barbaadu yoo nuti goone inni nuti hin dandeenya waaqayyoof salphaadha maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u eebbifamaa obboloota kiyya dhaggeeffadhaayi YouTube kiyya immoo subscribe naaf godhaayi hiriyoota keessaniifis share godhaayi waan biraatiif miti namoonni tokko YouTube guddifachuudhaaf waan tokko hojjetu jedhanii namoonni duuba wal dubbatan jiru ani keessa kiyya waaqayyotu na beeka an dubbii sagalee waaqayyo barachaatiin jira amma dandeetti kiyya ofi kiyya waan an baradhe immoo hirraa sini qoodee sinis akka baratan hin barbaada dhaloonni dubbii sagalee waaqayyo yoo baratan dubbii sagalee waaqayyo yoo beekan maal akka ta'an yoo immoo hin beekne immoo maal akka ta'an inni kun anaa waan naaf galiifanan kana godheen sinin jedha eebbifamaatu dubbii sagalee waaqayyo dhaggeeffadhaa yaada waaqayyootiin haa sochoonu kasuma dhaggeeffatanii erga warrattanii booda deebii keessan koomentii jalatti Facebook irratti koomentii irratti barreessaayi isa booda immoo yeroo fudhannee erga warranne torbee tokkoffaa yeroo fudhee erga warradhe achirratti koomentii sirriisaa keenyee bira dabarra jechuudha boqonnaa kana guutummaa isaa seera keessa deebii boqonnaa 11 erga isin yaaltanii dhaggeeffatanii erga isin deebistanii ani immoo boodarra nuuf ka'a jechuudha eebbifamaa. Kanaaf ati waaqayyo gooftaa kee jaaladhu wanta inni seerraa barbaadu seerrata isaa wanta qajeelaa ta'e abboommi isaas yeroo hundumaa heegi ani ijoollee kee warra hadaba waaqayyo gooftaa keetii guddina isaa harka isaa isa jabaa irree isaa isa cimaa hin beeknetti yookis hin arginettan dubbadha utuu hin tayin sitti akkan dubbadhu ati har'a beeki milikitaa fi hojii isaa isa inni biyya Gibxii keessatti Farahoon mootii Gibxii fi biyya isaa hundumaa irrattis godhe wanta inni yommuu isaan si hari'uuf si duukaa bu'an loltuu warra Gibxii fardeen isaanii fi konkolaattota isaanii godhe akka inni bishaan galaana diimaa isaan irra garagalche akka waaqayyo raawwatee isaan balleesses beeki amma gaafa ati iddoo kana dhufteetti wanta inni lafa onaatti siif godhe gosa Ruubeen keessaa Daataanii fi Abrahaam ilmaan Eliyaab wanta godhe inni Israa'el hundumaa gidduutti lafti afaan isaa banee maatii isaanii fi dunkaana isaanii
wanta isaan qaban horii isaanii hundumaa wajjin akka isaan liqimse hubadhu. Hojii guddaa Waaqayyo hojjete kana hundumaa ijji kee argeera. Ammas akka jabaattee ceetee biyyicha qabattuuf abboommii ani har'a si abboomu kana hundumaa eegi. Biyya Waaqayyo abboota kee fi sanyii isaaniitiif kennuudhaaf kakate biyya aannanii fi damma baasu sana keessa bara dheeraa hin jiraatta. Biyya ati itti galtee qabachuudhaaf jirtu kun akka biyya Gibxii isa ati keessaa baatee dhufte isa yeroo sanyii facaafattu akka nama biqiltuu guddisuutti miilaan deddeebitee bishaan itti jal'ifte obaafattu sana miti. Biyya ati qabachuudhaaf itti lixuuf adeemaa jirtu biyya gaaraa fi dachaa qabu, biyya waaqa irraa bokkaa argatudhas. Biyyichi biyya Waaqayyo gooftaa kee, biyya Waaqayyo gooftaan kee ilaaludha. Ijji Waaqayyo gooftaa keetii jalqaba waggaatti amma dhuma waggaatti yeroo hundumaa isaanin to'ata. Ati abboommii ani har'a si abboomu kana jabeessitee yoo eegde Waaqayyoon gooftaan kee yoo jaalatte garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaanis yoo isaaf hojjette inni immoo lafa kee irratti yeroo isaatti bokkaa hin roobsa. Ati midhaan kee fi waynii kee dhadhaa ejersaa kees akka galfattutti bokkaa arfaasaa fi bokkaa birraa siif hin roobsa. Inni bakkeedhaa horii keetiif marga hin kenna, atis in nyaatta in quuftas. Garaan kee akka hin gowwomne garagaltees waaqayyolii biraatiif akka hin hojjenne akka hin saganneefittis of eeggadhu. Kanaa achi dheekkamsi Waaqayyoo si irratti hin boba'a. Bokkaan akka hin roobnetti inni bantii Waaqaa hin cufa. Laftis midhaan hin kennu yommuu ati biyya gaarii isa Waaqayyo siif kennu irraa daftee in badda. Kanaafis dubbii koo kana garaa kee keessa yaada kee keessas kahadhu. Milikkitaaf akkasiif ta'uttis harka keetti hidhadhu. Akka seenaattis ija kee lamaan gidduutti rarraafadhu. Mana kee keessa yommuu teessu, karaa irra yommuu adeemtu, yommuu ciiftu, yommuu kaatus waa'ee isaanii dubbadhu. Ijoollee kees ittiin barsiisi. Michichila balbala mana keetii fi karra kee irratti isaan caafi. Yommus barri kee fi barri ijoollee kee biyya Waaqayyo abboota keetiif kennuudhaaf kakate keessatti amma bantiiwwan Waaqaa lafa gaararraa jiranitti in dheerata. Abboommii ani har'a si abboomu kana hundumaa cimsitee yoo eegde Waaqayyo gooftaa keessa yoo jaalatte karaa isaa hundumaa irra yoo adeemte isatti yoo maxxante Waaqayyo immoo saba kana hundumaa si duraa in kaasa. Ati immoo saba si caala guddaadhaa fi humna qabeessa in dhaalta. Iddoon faanni miila kee irra ejjetu hundinuu kan kee hin ta'a. Daarii lafaa keetis lafa honaadhaa ka'ee amma Libaanoonitti laga Efraaxisii ka'ee immoo amma galaana isa guddaa gara lixa biiftuu jirutti in adeema. Waaqayyo gooftaan kee akkuma si abdachiise naasisuu kee fi sodaachisuu kee biyya miilli kee keessa ejjete hundumaa irra hin buusa. Namni si dura dhaabbachuu danda'us hin jiru. Ilaahani har'a eebbaa fi abaarsa si dura nan kaa'a. Abboommii Waaqayyo gooftaa keetii isa ani har'a si abboomu kana yoo eegde kun eebba siif hin ta'a. Abboommii Waaqayyo gooftaa keetii yoo eeguudhaa baatte karaa isaa isa ani har'a si abboomu kana irraas yoo jallatte Waaqayyolii biraa warra dur hin beekne duukaas yoo buute kun abaarsa sitti hin ta'a. Yommuu Waaqayyo gooftaan kee biyya ati dhaqxee qabachuuf jirtutti
si galchu tulluu Geerizim irraa eebba tulluu Heebal irraa abaarsa in labsita. Tulloonni kun Yordaanos gama biyya Kana'aanotaa isa karaa gara lixa biiftuutiin Arabaayii keessaa fuullee mandara Gilgaal qilxuu Mooree bukkee jiru keessatti argamu mitiiree. Ati biyya Waaqayyo Gooftaa kee siif kennu dhaqxee qabachuudhaaf laga Yordaanos ce'uuf jetta. Biyyicha fudhattee yommuu isa keessa jiraattu seerrataa fi wanta qajeelaa ta'e isa hani har'as dura kaa'u kana hundumaa akka eegduuf of eeggadhu.